Ashamaar kafuune ilmaan Oromoo kan biyya keessaa fi biyya ormaa jirtanis hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isin bira haa ga'u jecha guyyaa har'aa uffata keelloo uffadhee dhufe. Sababni uffata keelloo uffadhee dhufeef guyyaa boruu inshaallah yoo rabbi jedhee rabbi gammachuu nu dhageessisa. Hayyoonni keenya akka harka diinaatii harka shiraatii akka guyyaa boruu bilisa nuu baanis abdii qaba. Inshaallah guyyaan boruu guyyaa jum'aatii guyyaan jum'aa guyyaa keeriitii guyyaa waan itti kadhatan itti milkaayanidha. Ilmaan Oromoo hundi keetuu akkuma amantii keetiitiin kan amantii musliimaas kan amantii kiristaanaas waaqeffataanis hundi keessanuu jechuudha akka amantii keessaniitiin rabbii keessan akka hayyoota keenyaaf kadhatan boru inshaallah yoo rabbi jedhe gammachuu dhageenya waan ta'eef har'a kanaaf du'aa illee isaanii gochuudhaaf uffata keelloo uffadhee dhufe inshaallah boru gammachuu nu dhageessisa. Yaa rabbii keenya atiin dandeetta hayyoota keenya boru harka diinaatiin nu fuudhi. Yaa rabbii keenya atiin dandeetta boru jawaariin bahee gammachuu nu dhageessis. Yaa rabbii keenya atiin dandeetta situ waa hunda fura. Yaa rabbii keenya Baqqalaa Garbaa akka harka diinaatiin bahee boru gammachuu dhageenyu nu taasis. Hamzaan Booranaa harka diinaatii bahee boru gammachuu akka arginu nu taasis. Shamizaddiin Xahaa harka diinaatii bahee boru gammachuu arguu nu taasis. Qeerroowwan Oromoo hundi isaanuu kan jawaarii wajjin hidhamanii jiran hundi isaanuu akka guyyaa boruu bahanii gammachuu isaanii qoodannu. Yaa rabbi gammachuu isaanii nu dhageessis. Yaa rabbi keenya boru ilmaan Oromoo hunda kan addunyaa kanarra jiran jawaar faa bahanii qeerroon Oromoo hayyoonni Oromoo hundi mana hidhaa shiraatii bahanii gammachuu akka Oromoon gammaddu yaa rabbi nu taasis. Yaa rabbi keenya nu taasis. Yaa rabbi keenya nu taasis. Yaa rabbi guyyaan boru guyyaa kabajaatii guyyaa khayriitii guyyaan jum'aa guyyaa waan hunda itti milkaayanii yaa rabbi keenya boru milkii nu dhageessisi. Yaa rabbi keenya mana shiraa san keessaa hayyoota keenya nu baas. Yaa rabbi keenya biyya keenya nagaa godhi. Yaa rabbi keenya mootummaa sabaaf sablammoota cunqursaa jiru kana yaa rabbi nurraa kaasi. Yaa rabbi keenya guyyaa boruu gammachuu nu dhageessisi. Akka gammachuu arginee boru gammachuudhaan oollu yaa rabbi nu taasisi. Yaa rabbi keenya hin dandeetta waan hundaayyuu nu furii. Gammachuun har'a guyyaa boruu gammanna jennee eegaa jirru yaa rabbii keenya gammachuutti nu hiiki malee gaddatti nu hiiki yaa rabbii keenya hin dandeettaati.